warroota dabbaa baasuu barbaadan yookaan sarbaa keessan guddisuu barbaadanii fi bazuura dhakbii kana dhiibbaa isaatii fi faayidaa isaa isiniif hima. Tokkoffaa faayidaan isaa mul'ii isinii qal'isaa, sarbaanii guddisa yookaan sheeppii dabbaa jechuudha. Akkasuma harma isiniif guddisaa, boqoo keessan isiniif guuta. Dhiibbaan isaa dubartoonni haamila yookaan ulfaa fayyadamuu hin qabdan. Dhiironni gonkumaa fayyadamuu hin qabdan. Ammallee warri kiiloon keessan 50 gadi fayyadamuu hin qabdan. 55 achi ol haga 60 jirtan rakkoon qabachi ol jirtan fayyadamuu ni dandeessan. Kanaafuu hanqina dhiigatiifillee faayidaadha. Dhiigallee isiniif guuta. Buzuurul akbii kana dibannaanillee fayyadamuu hin dandeettan. Soorata qofa osoo hin taane dibannaanillee fuula keessanii dibattanii fuula keessan akka isinii guututti nyaachallee dibachallee fayyadamuu ni dandeessan. Akkaataa itti dibatan isiniifin hima. Viidiyoo kanaan xumuraatti dhaggeeffadhaa. Buzuurul akbii qofa isiniif finne soorata ofii yaada lagu miiksii makasaraataa fi wantoota firaafiree gosa 10 ol irraa dalagu sanas akkaataa itti fayyadamanii sooratan fidee dhufeetiin jira. Ammallee warri order godhachuu barbaadan lakkoofsa kiyya kunoo viidiyoo isinii kaayetiin jira. Maaliif nurraa baddee naan jettan immoo kanaan dura lakkoofsa gallakkeessaa irratti ijoolleen hedduu waan ajajataniif ajaja isaanii sana ganaa deemee bitee dhufee oowwisee daakee kophaa isaanii ergasii hamma order san godhutti order godhuufillee laazima silkii irra taa'ee waatsaap riikardii kaanii deebisa waan ta'eef YouTube irra viidiyoo hojjechuun naaf hin mijanne. Kanaaf isin irraa badee malee isin dagadhee miti hedduu takka isin yaade hedduu takkas isin jaalladha. Kanaaf amma suuta waa'ee buzuurul akbii hojjaasaa adeemna. Amma inni argitan kun buzuurul akbiin kun orijinaaliidha. Yoo akkana laaltan dalluu oolaa fakkaata laal. Orijinaalli isaa wallaahi qirzii dalluu oolaa furdattee duuba kanaan akka badaa wanni jette takka argitanii akkas fakkaata qirziin isaa kunoo. Amma orijinaalli isaa kana buzuurul akbiin ka orijinaala hin taanetu jira. Amma orijinaala kana yoo firee isaa addaan cabsitan keessaa zayinni wa'ii ba'a. Akka waan zayitii kana dhugumatti calalaqaas tolbaa. Garuu kaan immoo hin bahu. Kan amma buzuurul akbii yoo daayitan sekondii takka keessatti kallaaxan haala kanaan bareechisee daaka. Yoo ammallee itti deebitanii kallaaxaa marsa matakkitti itti bantan dhoqqema ta'ee ol baa jechuun muluma jijiidhee jechuu bakka anjiraami zayitii kana ta'ee yoo tantoomtu bakka muluma jiidhaa kana ta'ee ol baa. Kanaaf orijinaala isaa kan akkanatti beeytanii jechuudha. Mi amma yoo argitan ta'ee kun ka qallaaxaa xiqqishuma daakee kana ka xiqqootti hammeessee daakee kun akkana lixii kana godhee baasee jechuudha. Kanaaf orijinaalaa fi forjiin isaa garaagarummaan jiru kanaa jechuudha. Walumaa galatti obboleewwan tiyyaa kun kan markarran argitan kun isuma. Garuu qallaaxaa xiqqoo marsaa 2-3 akka inni daaku godhe malee hagamuu daqiiqaa tokko walumarratti jechuudha. Zayitii baasuuf daqiiqaa takka hin daakamu. Buzuurul akbiin zayitii baasuuf daqiiqaa takka hin daakamu. Yoosuu zayitii ba'a. Innaa obboleewwan tiyyaa orijinaala isaa bitadhaadha. Kun orderiin amma samoonii kana isinirraa badee dalaguudhaaf dalagee eega order isaanii hiree booda isinitti as deebi'ee jechuudha. Inni amma argitan kun immoo soorata miiksii ani isaan hojjedhu. Isa an fidee walitti miiksi godhee buzuurul akbii of keessaa qabaa, ayinejja malee of keessaa qabaa, gargaan isuma kaajuu of keessaa qabaa, looza hamraa of keessaa qabaa, fuul suudaanii of keessaa qabaa, maash akdarii of keessaa qabaa, yaansoon of keessaa qabaa, simsim of keessaa qabaa. Wanta 10 amma yoo dagadhe malee jechuudha. Akkasitti walitti daakee eegasii akkanatti ashagee jechuu xaasaa 2 ashagee akkanatti ergee jira jechuudha. Ijoollee ajajataniif egaa rabbiin isin yaasifeessu warra isin bira gahee rabbiin isin hamil keessuun isin jedha. Baazawee kun dawaadha. Inni an hojjedhu kun buzuurul akbii kana dachaa 2 caala. La'annoo maaliin jedha hanqina dhiigaa ni guutaa. Ammallee mootuyyuu rifeensa irraa ciccisuuf faayidaadha. Qaama keessan gogaa qaama keessanii ni jiisanii bareechisaa. Bakka muraxxaba godhaa. Warra duwidoo isin dhukkubuuf bareedaadha. Wallaahi warri immoo ammallee hanqina akka badaa qabdan isin laaffisu sagaleen keessan gadi hatamtu muluma qaamni keessan kun gadi isin du'eefillee isin kaasa bakka qaama keessan isin ijaara. Akkaataa miiksii kana itti fayyadaman immoo ka buzuurul akbii isin himee jirasa. Akkaataa miiksii ana hojjedhu kana itti fayyadaman immoo erga fakkeenya yoo narrallee order godhattan erga isin bira gahee akkaataa itti fayyadamuu qabdan yoo ganallee order godhachuu barbaadan lakkoofsa isinii kaaya. Akkaataan isin itti fayyadamuu qabdan kun haaluma argitan kanaan shuunfaa yookaan shorbaa biyya arabaa kana keessa argamu kana maankaa 2 distitti naqe yookaan 3 godhuu dandeettan ችግር የለውም. Ergasii maankaan tun xiqqishuudha
maankaa lama habbirrashaadii isumatti gadi naqi. Habbirrashaadii kana mee sirri fayyadama wallaahi obbolee wanti dhibee hunda hiyyaala jechuun dandeessan. Habbirrashaadiin kun qallaal faayidii hin qabu. Waan salphaa isiniif fakkaata isaa. Zubaadiin mana keessa yoo jiraate zubaadii wajjin nyaadha habbirrashaadii. Qulqulleessaa jechuun mishkala shaayii sanitti habbirrashaadii fi akkuma amma isinitti naqi kana maankaa xiqqishuu takka. Mishkala shaayii sanii naqaa raawwadha. Erga sanii maal gootanii dhiixanii bishaanitti gannayxanii dhiixanii maal gootan zubaadii jechuudha. Zubaadiin beeytanii roob jedhama biyya kanatti. Zubaadii sanitti gootanii waliin dhoyitanii habbirrashaadii kana wajjin nyaattan. Ganama jechuudha. Yeroo hirribaa kaatan habbirrashaadii kana maankaa lama akkuma amma isiniin jedhe kan maankaa xiqqishuu tana lama dhiqaa. Tamira firee torbaa qoonni firee keessaa baasa habbirrashaadiidhaan walitti gadi miciqaa zayitoona xiqqoorras buusaa. Akkasi bunuma arabaa kan wajjin yoo barbaadan buna feetan ka biyya keenyallee waliin dhugaa hojii eegalaame inillee hin beeloytanillee immoo bakka hin jiraami waatu galalle isinirraa jedha jechuudha. Wallaahi dawoomaaf isin fayyadalle ganama garaa qullatti akkasii fayyadama hin furdatan dhugumatti namallee hin furdisa. Habbirrashaadiin dabballee nama hin baasu wallaahi al'aazim ani isin hima dhuguma jirtu tan ani isin hime ka isin iyyuuf isiniif malee biizinasa isinirra dalagataa hin jiru. Faaxeen takka fiidee dhufte amma lakkoofsa kii argiteemi. Haasaa kee dhageettemi fiidee dhufti. Maannaan jetti meeqa sister ani tokkoffaa biiziidha. Firii taayimii kee dhufee si wajjin iyyee haasee kolfee taphadha malee biiziidha. Dhuftanii nama hin jeeqina. Kalaas yoo akka obbolummaa gorsaaf taphaa kolfaa yoo dhuftan wallaahi taayimii isinii kennaa yu'an. Garuu immoo yoo akkanuma zim jettaniitu maal akka warra ordarii uffataa seentanii kun meeqaaf natti dhuftan natti hin dhufina. Gatillee barbaadda kun kanaan dura viidiyoo gad isin lakkiseetiin jira akka isin kennuun jechuudha. Amma walumaa galatti karaa hojii keenyatti itti adeeminu. Faaxeen biizi nama gootu natti hin dhufin hin barbaadan. Biiziidhaan kophaa kiyya hojjedha. Achiin tizaazii hojjedha nama naa tahe hojjedhu naan jedheef ni hojjedha. Siintaan tana achumaan narraa hafi. Okay? Amma dhiqee habbirrashaadiillee xiqqoo waan gugurraatti qaba keessaa dhiqee kazaan shorbaa kanallee xiqqoo siif madri waatu keessaa yaa abeetan waan gurraachi kun jiraame akka waan funyaan garbuu kana faa fakkaatee jechuudha. Isa keessaa dhiqee qulqulleessee bishaan ho'aa itti naqee ibiddarra kaa'e. Kazaan zayitoona xiqqoosii kunuun argitaniimi xiqqoosii itti buuse. Yoo zayitoona yoo dhadhaa manaa qabaatan dhadhaan tokko jiru orjinaallee dhadhaan tokko zibdaan tokko jiru zibdaan kaartoonii keessaa orjinaala sana yoo isa qabaatan zibdaa sana itti godha. Asitti saaloonii hojjechaa waan jiruufi saaloonii jedha biyya keenya wanni akkanaa kun wanni maali maqaansa? Idaama miti. Suudiin idaama kuni asitti saaloonaa jedhama. Miiksicha kanammoo akkam godhaa? Saaloonaa jedhanii qaniin hojjetaa oolu. Qaniin saaloonii kan hojjetaa oolu. Egaa amma obboleewwan biyyaa amma shoorban sun danfee laala agartanii danfee furdate isaa waliin dhahee jechuudha. Bobbannee qaqaa irratti hin banne malee qabaatan akka gubannee ibidda jala gadi qabnasee kun amma gananaa furdate shorbaa fi habbirrashaadii sun gananaa furdate ergasii qonni bishaan yoo dhaqee laaluu dandeettan ani amma bishaan itti godhee isin yoo qabaatan aannan itti godhame gizee kana aannan eeganis ni furdate bishaan duraa wajjin eeganis ni furdate gizee kanatti aannan itti godhuu qabdan miti hin mi'aawu aannan wajjin warabbal kaaba akka addas nama jiru maashaallah tabaarakallah inna aannan itti gootanii amma miiksii kun kan andaa kun kana eegalee isa kanarraa maankaa lama kunuutan yoo bakka lama fayyadamuu barbaadan maankaa sadii ana maankaa sadii kan godhe kana bakka lama na fayyada amma irraa isaaniitti beekamu keessa jiru jechuudha bakka sorbitti in fayyadama haafillee mootiyyuu tasaa walitti daakee jechuudha amma akka itti fudhaa jaqadaadhe ganama asuma keessatti fayyadamaa jechuudha yeroo lamatti fayyadamuu ni dandeessan innaa gisee kan amma kana yoo waliin dhohitan ni furdatu yeroo furdatu amma kunillee yoo danfe amala furdachisaa qulqulleessee haaftee jechuudha amma akkanatti osoo hin danfinuu furdaan garuu yoo xiqqoo ture immoo amala dabaluu waan qabuuf yeroo aannanii akkasitti kan haliin maraa'ee itti gadi gootan baaziree habbirrashaadii warri barbaanne dhuguu dandeessanii habbirrashaadii garuu qoruu takka faayidaan qabu bareeda akkasii ta'utanii fireen diimtuun tun hedduu faayidii isinii qabdi amma akka kana jira aannan oduu qallaan kan bareedu qallaan kana sinii aafuu xiqqoosii irra buustaan bishaan isaaniin booda obboleewwan tiyyaa an dura kaameratti goonami isin dabalatti godhuu hin dandeettan isa sukkaara irra buuse xiqqoo malaa yeroo shoorbaadhaa fi habbirrashaadii jala keessan isin kaamera firee torba yoo barbaaddan firee shan
itti godhuu Firee dandeettan isaa san tamira keessaa baasa wajjin ta'u. keessa Ni gabbuusa. galtee yoo isin Yeroo ammaa barbaachise bakka yoo kanaa isin deemtanitti barbaachise bakka immoo illee tamirrillee sukkaara xiqqoo irra buustan. Ani tamira irratti godhu keessatti duubee waan malkii jiruuf isaa kana badhaadhee ilaalcha malkii isaa kana mi'aawu isin fayyadaan. magaala wayii ta'a Kanama jira. isin agarsiisuuf si Sanii godhe waan tamira dhiisee ta'eef amma baay'ee kan dirqama nuti tamira onnee fayyadamuuf wajjin isin waan sukkaaruma qaamni maankaa keessanillee xiqqisuu akka isin irra jijjiiramu buusa. barbaaddaniif tamira fayyadamuun Xiqqoo keessan tursiisaa jechuudha. dirqamaa jechuudha. Wal deggafee wal qaama keessan isin ijaara wal qarqaaree qaama keessan isin ijaaraa jechuu soorannee ani hojjedhu irra kun. caala dhagaruu. Innaa Irra caalatti sukkaara tamira kunuunsi irra wajjin godhaa. gaariidha. Dhallaan itti mi'aawu saniin booda. Bexaam urgaa yommuu maqatan itti hojjedhu wallaahi layyatti jedha bexaamitti. Maqaan jiraa maalini dhandhama badaa hiituun qabu. Ijoolleen fayyadamte dhaga'u maan fayyadamaa jirti. Akka takka jechuun jiraame yemma irra gadi teettanii wallaahi nama hin fayyadamne naan jedhe iyyuu agarre. Warra hin fayyadamne naan jedhellee hin agarre. Warra na hin fayyadne inni naan jedhellee hin agarre an. Wallaahi yoo dhugaa dubbanne jechuu. Amma geeffamee jira. Kunoo haala kanaan baasee haala kanaan baasee kalaas kun shoorba akka kanaati bakka. Ka ta'uu qabu shoorba akka kanaati. Hin furdannelleedha. Hin naphindoo kun xiqqoon furdateeyyu. Kanarra yoo xiqqoo abbate maafi mushkila. Garuu kanarra furdatu hin qabaatu. Kalaas qallaal hin mi'aawuni. Waan tokko xaa'ama badaan qabu. Fooliin isaas ijjammar hin urgaayayyuu. Wallaahi hin urgaaya. Maal urgaasii waa urgaa. Inni obboleewwanti haala kanaan fayyadamtanii ganamallee fayyadamuu dandeettan. Amma shoorbaa kanaan ganama fayyadama baay'inaan. Galgalas fayyadamuu dandeettan. Viidiyoo dhufuu walitti dachaana ammaan nagaannaaf.